Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Tsooma qulqullaa'aa labsaa, walga'ii qulqullaa'aasii waama. Raajicha Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinillee Waaqayyoon kan jaalattan, waldaa garaa garaa irratti walitti qabamuudhaan sagalee Waaqayyoo kana barachaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya, Qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin nagaa Waaqayyoon isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Galateeffamuun amala waaqummaasaa kan ta'e galata Waaqayyoo jennee akka galateeffannuufis arraba keenya qooqa keenya kan nuuf saaqee maqaan Waaqa keenya bahanga lixaatti kaabanga kibbaatti lafaa kaasee hanga samiittiyyu bara baraan kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumallee maqaa isaa waamnee maqaa ishii dhiisuun kan nuuf hin danda'amne sababa fayyina keenyaa kan taate karaa ishiitiin balballi gannataa kan nuuf baname maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mirga ilma isheetti kan kabajamteef kan ulfaatte nuuf haa taatu. Akkasumas maqaan ergamootaa, maqaan toloota Waaqayyoo hundumti isaaniiyyuu akka kabajaa fi kennaa isaaniitti akka Waaqayyo isaan jaalatee isaan kabajetti kan galatoomanii fi kan ulfaatanii nuuf haa ta'ani. Egaa maatii Waaqayyoo hundumti keessanii bagaa tsooma qabaa, tsooma guddaa, tsooma Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos abiyyi tsoom yookaan immoo tsooma udaadee jedhamee kan beekamu kanaan baga tsooma guyyaa tsoomni kun itti qabamuun baga isin ga'ee baga walumaanuu geenye isiniin jedha maatii Waaqayyoo. Egaa hundumti keenya tsooma kana tsoomuudhaan eebba fayyina Waaqayyo irraa akka argannu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa irraa kana haala yerootti wal qabatee kan nuti waliin barannu raajicha Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 15 mata duree godhachuudhaanii kan waliin barannu ta'a jechaadha. Egaa Waaqni abboolii keenya abboota darban gidduutti argameetoo isaan barsiisaa isaan gorsaa ture. Har'as anaaf isin gidduutti argamee iccitii isaa fagaatee jiru dhiyeessee isa dhokatee jiru immoo ifatti baasee anas isinis hunduma keenya yoo akka nu barsiisu akka nu gorsuudhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa waan barsiise ittiin jiraachuu hojiitti hiikuu kan danda'u barsiisaa inni dhugaan barsiisaa inni gaariin Waaqayyodha. Ani immoo akka meeshaatti kanan dubbadhudha malee sin caala beekeen isin barsiisaa jechuu miti jechaadha. Kanaaf Waaqayyo nu gidduutti argamee nu barsiisuun tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa tsooma qulqullaa'aa labsaa, walga'ii qulqullaa'aasii waamaayii jedha. Jecha sagalee isaatiif Waaqayyo Gooftaan keenya kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa yaa saba Waaqayyoo manni kiristaanaa keenya mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoon yeroodhaa gara yerootti tsooma labsiti jechaadha. Seera tsoomaa qabdi. Tsooma kanas immoo bakka lamatti qoonnee tsooma dhuunfaa fi tsooma labsii jennee qabna jechaadha akka mana kiristaanaa keenyatti. Egaa tsooma labsii kan jedhame kun immoo tsoomota 7 of keessaa qaba. Tsoomota 7 kana keessaa immoo inni guddaan tsooma guddaa jedhamee kan moggaafame tsooma Waaqayyo Gooftaan keenya tsoomes waan ta'eef tsooma Waaqayyoo tsooma Gooftaa yookaan immoo tsooma guddaa jedhameetiin waamama jechaadha. Egaa hundumti keenya waa'ee tsoomaa hin beekina haa ta'uti haala yeroo isaati wal qabatee yeroo nuti itti jirru kunis tsoomidha waan ta'eef guyyaa har'aa kana waa'ee tsoomii kana waliin ilaalla jechaadha. Egaa tsooma jechuun hiikuma isaarraa yoo laalle tsooma jechuun yeroodhaa fi wantoota dhorkaman irraa of qusachuu yookaan immoo of dhorkuu jechaadha. Maalirraa of dhorkuu? Yeroodhaaf wantoota dhorkaman irraa of qusachuu yookaan immoo of dhorkuu jechaadha. Akkasumas illee tsooma gaafa jennu dhorkuu, dhiisuu, murteessuu jecha jedhu kanatti hiikata jechaadha. Tsoomii gaafa jennu gaa dhiisuu, dhorkuu, murteessuu kan jedhu kana hiika tsoomaati jechaadha maatii Waaqayyo. Haa ta'uti walumaa galatti tsooma jechuun wantoota Waaqayyo wajji walitti nama buusan irraa of eeguu yookaan immoo of qusachuu jechaadha.
egaa hiikota kana of keessatti qaba. Wantoota waaqayyo wajjin walitti nama buusan kan jedhaman baay'een isaanii cubbuu garaagaraa gidiraa garaagaraati jechaadha. Yeroodhaaf immoo wantoota dhorkaman kan nuti jenne immoo akka mana kiristaanaa ortodoksiitti wantoonni tsooma keessa hin nyaatamne kan hin dhugamne wantoota garaagaraa jiru. Isaan sun immoo yeroodhaaf wantoota dhorkaman irraa of dhorkuu kan jennee hiikatti ilaalle isa kana jechaadha. Walumaa galatti egaa tsooma kana keessaa wantoota waaqayyo wajjin walitti nama buusan irraa of dhorkuu yookaan immoo dhiisuu jechaadha. Haa ta'uti yeroo kaanis wantoota waaqayyo wajjin walitti nama buusaniin hojjenna jechuu otoo hin taane tsooma kana keessa immoo akka addaatti wantoota manni kiristaanaa tumte seerota sana hundumaa eegnee tsooma kanaan jiraanna jechaadha maatii waaqayyo. Akkasumas fedhii foonii ofii dhiisanii eeyyama waaqayyootiin foon ofii cooloksanii kadhannaa fi sagadaan waaqayyo wajjin jiraachuu jecha jedhutti isin hiikkata jechaadha tsooma kana jechuun. Fedhii foonii ofii maal godhu hin dhiisu yookaan hin daangessu eeyyama waaqayyootiin foon ofii cooloksanii kadhannaa fi sagadaan waaqayyotti waaqayyo wajjin jiraachuu yookaan immoo gara waaqayyotti boo'uu kan jedhu kana hiika kana of keessaa qabaa jechaadha maatii waaqayyo. Egaa tsoomii keessatti wantoota dhorkaman keessaa muraasa isaanii ilaaluu hin dandeenya. Akkasumas tsooma keessa wantoota raawwatamanis ilaaluuti dandeenya jechaadha. Haa ta'uti tsooma keessa wantoonni dhorkaman keessaa jalqabatti bu'aawwan loonii wantoota nama gabbisan irraa of eeguu. Fakkeenyaaf kan akka foonii, kan akka dhadhaa, kan akka hanqaaquu fi kanneen kana fakkaatani kan seera mana kiristaanaa keessatti tsooma keessatti kan hin nyaatamne jedhamanii wantoota dhorkaman wantoota nama gabbisan isaan kanarraa of eeguu jechaadha. Egaa namoonni baay'een yookaan amantoonni biraa foon maal sin godhe dhadhaan maal sin godhe cubbuu qofan tsoomtanii kan jedhan baay'een isaanii hin jiru. Dhugaadha. Foonii fi dhadhaan homaan hin goone, foonii fi hanqaaquun homaan hin goone. Haa ta'uti jecha isaan dubbatan kanarratti wanti isaan hin hubanne akkuma isaan jedhani fooniif dhadhaa wanta nu godhe jira yeroo kaanisuma nyaan homaan hin goone. Garuu fooniif dhadhaa tsooma kana keessa yoo nyaanne hin furdanna, hin gabbanna. Waaqayyo wajjin walitti buuna. Namni gaafa quufu, namni gaafa akka barbaade utaalee akka barbaade nyaatu waaqa wajjin walitti bu'a namni gaafa quufu. Isa kanaaf abbootiin keenya darban kan akka Daani'el, kan akka Daawitii fi kanneen kana fakkaatani yeroo tsoomaa turretti afaan keenya dhadhaan hin seenne, daadhiin wayinii hin seenne, foon illee hin arganne, dhadhaan illee hin arganne jedhanii turan jechaadha abbootiin keenya yeroo tsooman. Kanaaf isa nuti isaan fakkaanneetiin tsoomna malee fooniif dhadhaan nu miidhee miti jechaadha. Cubbuu sinuma tsoomna nuti akka isaan jedhan miti. Maaliif fooniif dhadhaa bichaa tsoomtu? Maaliifiin immoo cubbuu hin tsoomnee nun jedhu. Nuti fooniif dhadhaa tsoomnee cubbuu immoo tsoomuu hin dhiisne. Uma tsoomna jechaadha hundumayyuu. Waan wangeelli jedhu. Waan abbootiin darban tsooman. Waan wangeela keessatti jedhamu hundumaa ni tsoomna jechaadha maatii waaqayyo. Kanaaf bu'aawwan loonii wantoota nama gabbisan irraa of eeguu. Isaan kanarraa akkuma beeknu hundumti keenyayyuu isaan kun tsooma keessa hin nyaatamanii jechaadha. Gidiraa fi cubbuu garaagaraa irraa of eeguu an jedhu kuno. Akka isaan jedhan otoo hin taane fooniif dhadhaa laganneetiin nuti immoo cubbuu hojjennaa miti tsooma keessa. Walumaanii hundumtuu wal biraan hafu gidiraa cubbuu garaagaraa irraa of eeguu yookaan of qusachuu. Amma wanti dhadhaa fi gidiraa jedhame keessa isaan hubannoo dhabe malee bu'aawwan loonii kan nuti jennu kan akka foonii kan akka dhadhaa hanqaaquu kun tsooma keessa qofa kan tsoomamu. Tsooma keessa qofa tsoomna yeroo tsoomii qofa. Gidiraa fi cubbuu garaagaraa garuu yeroo hundumayyuu tsoomna jechaadha. Yeroo hundumayyuu kiristaana namni ta'e tokko gidiraa hojjeta hin hojjetu, cubbuu hojjeta hin hojjetu. Kanaaf inni kun gidiraa fi cubbuun kun seera waaqayyoo keessattuu tumamee jira waan ta'eef ajaja waan ta'eef labsummaa barbaachisa inni kun beekamaadha. Namni kamiyyuu tsooma keessas ta'ee tsoomaan alatti gidiraan hojjetu, cubbuun hojjetu kiristaana namni ta'e tokko yoo hojjetayyuu maal godha gaabbii gala jechaadha maatii waaqayyoo inni beekamaadha jechaadha. Jarri garuu nu banne warri manaafiqii kun. Kan bira alkoolii adda addaa irraa of eeguu dhugaatii malle dhugaatii hin barbaachisne tsooma kana keessa dhuganii gidiraa garaagaraatti galuun barbaachisaa miti inni kan isa kanarraas of eeguun dirqamachaan arraba ofii waan namaa irraa dubbachuu waan namaa dubbachuu irraa of qusachuu tsooma keessa namni kamiyyuu qaamni miiraa nama kamiyyuu maal gochuu qabaa tsoomuu qaba jechaadha maatii waaqayyoo tsoomuu qaba jechaadha. Inni kan bira wantoonni tsooma keessatti raawwatamuu qaban wantoonni tsooma keessatti raawwatamuu qaban kadhannaa gaggeeffachuu guyyaatti yoo xiqqaate yeroo lama kiristaanni tokko yoo xiqqaate guyyaatti ganamaa fi galgala kadhannaa gaggeeffachuu qaba. Tsooma kana keessa immoo yeroo torba kadhannaa gaggeeffachuu
barbaachisaadha jechaadha maatii waaqayyo. Kan biraa sagadallee sagaduu qabna. Yeroo 41 64 81 120 sanaa waliin sagaduu dandeenya. Amma dandeenya jechaadha. Maal nu barbaachisa? Saganni nu barbaachisa jechaadha tsooma kana keessa. Kan biraa nyaataa fi dhugaatii irraa sa'aatii murtaa'eef turuu. Sa'aatii murtaa'eef. Sa'aatii 6, sa'aatii 9, sa'aatii 18. Hanga dandeenyu nyaataaf dhugaatii kamiyyuu otoo nyaatiin sa'aatii 6 yoo xiqqaate sa'aatii 9, sa'aatii 18. Isa kana tsoomuutii qabna jechaadha. Inni kan biraa nyaataa fi dhugaatii irraa guyyaa murtaa'e turuu hin dandeenya. Hin dandeenya taanaan guyyaa 3. Hin dandeenya taanaan guyyaa 21. Hin dandeenya moo taanaan guyyaa 40 kana muluyyuu namni danda'u hin nyaadhu abbaan jedhee hin danda'a taanaan eebba malee waan biraan jiru. Abbootiin keenya gadaama keessatti guyyaa 40 warri ta'an jiru. Dhibee isaanii guutuu umurii isaaniis immoo warri baala nyaatanii waan xiqqaa nyaatanii jiraatanis jiru jechaadha maatii waaqayyo amantii isaaniitiif jedhanii. Kanaaf haala kanaan tsooma kana keessa immoo isaan kana raawwachuutii qabna jechaadha. Kan biraa rakkattoota gargaaru tsooma kana keessa egaa qursii nyaannu misaan nyaannu baay'een iraata yoo baay'ate jechaadha namni kan nyaatu. Kanaaf qursii keenya sana misaa keenya sana kan nyaannu sanarraa maal gochuu qabna? Rakkattoota warra waan nyaatan hin qabne waan dhugan warra hin qabne isaan kana gargaaruutii qabna. Isaan kana nyaachisuutii qabna. Qooda keenya sana isa irbaataa fi isa qursii fi misaatti nyaannu sana eenyuuf kennuu qabna dabarsine warra hiyyeessota warra waan nyaatan hin qabne warra mana hidhaa keessatti jiran isaan kanaaf maal gochuu qabna tsooma kana keessa isaan kanaaf yaaduu qabna. Isaan kanaaf kennine eebba waaqayyo irraa fudhachuutii qabna jechaadha maatii waaqayyo. Egaa rakkataa gargaaruun maal akka ta'e waaqayyoof liqeessuu akka ta'e abbootiin keenya akkasitti dubbatu jedhameera. Hin beektu. Waan baay'eetu jira gaa. Hiyyeessa yoo gargaarre wangeela Maatiyos keessattis akkuma dubbate sana beela'een ture na nyaachistaniittu, idaareen ture daara na baaftaniittu, dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu kan jedhu wangeela keessatti lafa kaawwamee jira waan ta'eef isa kana hirmaachuudhaaf rakkattoota gargaaruun barbaachisaadha tsooma kana keessatti. Egaa nyaataa fi dhugaatii irraa qusachuun dhiphuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irra ga'e yaaddachuudhaan beela'uu fi dheebochuudhaan eeyyama seexanaa fi yaada foonii hunda kan inni ittiin cabse yaaddachuudhaan kan turu. Midhaan irraa turuun kunis midhaan waan balleessee miti. Maal sin godhee midhaan jedhu. Garuu isaanii citii jiru hin beekan waan ta'eef akkasitti dubbatu. Waaqayyo gooftaan keenya dhiphuu inni dhiphachaa ture rakkina inni argaa ture sana yaaddachuudhaaf yeroo muraasaaf amma dandeettii keenya nyaataaf dhugaatii irraa of qusanna jechaadha. Of qusanna jechaadha maatii waaqayyo. Nyaataaf dhugaatii irraa maal gochuu qabna ree? Of qusachuutii qabna jechaadha yaa kiristaanota. Kanaaf inni kun kan nuti of qusannuuf rakkoo dhiphina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beela'ee dheebote sana yaaddachuudhaaf yeroo muraasaaf nyaataaf dhugaatii irraa turra malee waan biraa miti. Waan biraa miti. Isa kana haala kanaan hubachuutii qabna. Egaa tsoomni yoom eegalee jennee yoo laalle tsoomni kan eegale Addaamii fi Hewaan seera cabsanii yeroo gannata ari'amanii turanitti cubbuu isaanii dhiisanii iddoo kabaja isaanii duraatti deebi'uuf seera filatanidha jechaadha. Seerri kun. Seerri tsoomaa kun Addaamii fi Hewaan akkuma dogoggoraniin akkuma seera waaqayyoo cabsaniin subaayee gallaa. In tsoomna gara waaqayyootti deebina waaqayyoo dhiifama nuu godhaniiti maal godhan subaayee qabatan yookaan tsooma filatan. Tsooma hundeessanii jechaadha. Yeroo sana gaafa subaayee isaanii galanii subaayee isaanii xumuruuf guyyaan tokko haftu seexanichi kaleessa dogoggorse ammas maal jedhee erga waaqayyootti fakkaateen kadhannaan keessan sinii dhaga'ameera subaayee keessan keessaa ba'aayii jedheen ammas inni kaleessa dogoggorse. Isaanis kadhannaa isaanii otoo hin xumuriin maal godhanii subaayee isaanii gallakkisanii ba'an jechaadha maatii waaqayyo. Laala kanaaf seera ganama achii dhufedha jechaadha. Egaa boofnee waan hin dogoggorsuudhaan waan waaqayyo hin nyaatina isaaniin jedhe waan nyaachiftee fi waan immoo Addaamiin nyaachistee fi duuti karaa nyaataa ilma namaatti dhufe. Ganama yoo laal yeroo hunda warri manaafiqii kun hin nyaannaan kun du'atti nama geessa. Du'a namatti fida. Ganamas kan seera nu cabsisiise kan abbootiin keenya dogoggorani hin nyaannaadha. Waanuma xiqqoo kanarratti. Kanaaf nyaanni yeroo kamiyyuu maalli fooniif kan ta'udha malee lubbuudhaaf kan ta'u miti. Lubbuudhaaf kan malu miti. Nyaanni nuti biyya lafaa kanarratti nyaannu foonuma keenya amma armaaf nu fayyada malee boru darbee nu fayyadu. Kan nu fayyadu kunoo tsoomuu, sagaduu, rakkattoota gargaaruu,
ofii keenya waan xiqqaa nyaannee too hiyyeessota sirriitti nyaachifnee eebba guddaa arganna malee waan tokko wanti nuti dhabne hin jiru. Kanaaf nuti kiristaanonni yeroo hunda tsooma kan labsitu manni kiristaanaa keenya jireenya isa boruu waan filanneef jireenya isa boruu waan barbaannuuf jireenya bara baraa waan barbaannuuf malee nyaachuu wallaallee miti dhuguu wallaallee miti. Kanaaf jireenyi immoo inni har'aa gatii nuuf hin qabu kan boruutu gatii nuuf qaba jechaadha yaa kiristaanota. Jireenya isa boruutu nu fayyada malee jireenyi inni har'aa gonkuma gatii nuuf hin qabu. Kanaaf kan nuti tsoomnu. Kanaaf manni kiristaanaa keenyas yeroodhaa gara yerootti tsooma kan nuuf labsitu jechaadha yaa kiristaanota. Egaa kana sinis warri biyya alaa jirtan kuni akkuma dandeettii keessanitti sinii mijata taanaan akkuma waan as jirtanitti tsoomu saatii murtaa irraas turu hin dandeessu yoo ta'e abbaan dandeessan amma saatii 9 abbaan dandeessan amma saatii 6 akka dandeessanitti waan dandeessaniin tsoomii keessan itti fuutii qabdu jechaadha maatii Waaqayyo. Egaa warri dirqama isinitti ta'ullee hin jira. Inni kunumaa gochuun hin danda'amu. Fakkeenya jarri tsooma qofa waan foon yookaan immoo wantoota tsoomii qabu qofa yoo nyaadhaa isiniin jedhanii waan biraa yoo isin hojjechuu baatan waan gootan hin qabdani. Isa kana Waaqayyo beeka. Garuu warri isiniif danda'amu immoo waan isiniif danda'ameen tsoomuutii qabdu jechaadha. Waldaa irratti argamuudhaan kadhannaa akkuma kanaan dura guyyaatti yeroo torba gaggeessitan kanallee yeroo ammaa kana immoo caalatti yeroo torbanuu akkasinii danda'ametti waldaa irratti argamtanii kadhannaa keessan gaggeessuutii qabdu jechaadha. Egaa kadhannaa tsooma kana keessa gaggeeffamu haala adda ta'een Waaqayyos nuuf dhagaa sirriitti nuuf dhagaa laphee qulqulluudhaan yoo kadhanne laphee qulqulluudhaan akkuma mana Waaqayyoo keessa jiraannutti yoo laphee keenya banaa goonee kadhanne Waaqayyo nu dhagaa. Garuu nuti garaa duuba yookaan immoo akka gaazexaatti laallee ta'u yookaan immoo lapheedhaan iyyaannu taanaan lapheedhaan waan biraa fayyadaman gama tokkoon viidiyoo biyya lafaa waan hin taane ilaalaa gama as dabarree immoo wangeela dubbisaarra deemna taanaan inni kun immoo nu dhagaamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf of murteessine kadhannaadha waan taanaan moobaayilota warra nu rabbashan yookaan immoo waan hin taane kan yaada keenya fudhatan isaan kana immoo dhiisnee maal gochuutii qabna warra akkasii kana ofirraa cufneetiin kadhannaa keenya gaggeeffachuutii qabna malee wantoota biraa yaadaan waan biraa hojjechaarra yaadaan viidiyoo biraa diraamaa garaa hordofaarra gama tokkoon immoo as dabarree immoo kadhannaa dubbisaarra deemna taanaan inni kun faayidaa nuuf hin qabu. Of murteessine saatii kadhannaa irratti kadhanna saatii faaruu irratti faaruu saatii wangeela irratti wangeela dubbisuutii qabna malee waan hin taane wal bukkee qabne deemuutii hin qabnu jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf gaaffii nuti Waaqayyoon gaafannu immoo turuu danda'a dafee nu deebuu danda'a. Waaqayyo maaf deebii keenya nuuf deebisuu dideessin jedhiina guyyaa isaa eeggatee deebii Waaqayyo irraa nuuf dhufa jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf hundumti keenya iyyuu laphee qulqulluudhaan tsooma keenya kana waliin jalqabnu hundumti keessan immoo jabaadhaa duubatti hin jedhiina kadhannaadhaanis cimaaya siniin jedha bakka jirtanitti maatii Waaqayyo walii keenyaaf isaa kadhannu walii keenyaaf biyya keenyaaf illee haa kadhannu. Egaa biyyi keenya maal keessa akka jirtu hin beektu hundumti keessanuu waa'ee biyya keenyaallee haa kadhannu maatii Waaqayyo. Kanaaf hundumti keenya iyyuu tsooma kana tsoomnee akkuma waliin jalqabne immoo akka waliin xumurru akka waliin hiiknu immoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Hundumti keenya tsooma kana tsoomnee eebba guddaa akka isarraa argannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkuma nagaan nu jalqabsee nagaan nu haa xumursiisu. Kennaa Waaqa Abbaa Arjummaa Waaqa Ilmaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu kadhannaan haadha keenya dubaroo maadhaaf eegumsiif gargaarsa ergamootaa hunduma keessan waliin haa ta'u nagaan tura.